Pirooduusaraa fiilmii koodee milkeessaa ulfaadhu gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu mee jalqaba irratti koodee jechuun maal jechuudha? Koodee jechuun hiikaa hiriyyummaa jedhu qaba garuu xiqqoo hiriyyummaarra waan jabaatee jechuudha. Namoota baay'ee gadi fageenyaan walitti siqan jireenya walii keessatti baay'ee namoota iddoo qaban jechuudha. Koodeen hiriyyummaarra xiqqoo waan ol siqan. Yeroo akkamii isinitti fudhate jechuun fiilmii kana milkaa'ina irraan gahuudhaaf yeroo akkamii isinitti fudhate? Fiilmiin kun erga barreeffamee tureera yeroon isaa. Isa booda garuu dhimma waraabbii irratti immoo almost waraabbiin isaa ji'aaf wayii almost gara ji'a lamaa kan fudhatedha. Magaalaa Adaamaa keessattidha kan inni seetingiin isaa hojjetamee jechuudha. Waraabamee qophaa'ee kan inni dhume garuu almost waggaa tokkoof wayii duradha. Namatti as baasuudhaafidha kan yeroo nutti fudhatee jechuudha. Inni kun immoo dhimmoota maarkeetingii wal qabatan wantoota sirrachuu qaban tokko tokko sirreessuudhumaa fi lafarra harkifame malee akkasidha. Egaa ispoonsara maleedha kan nuti hojjenne jettaniitu akkamii ispoonsara malee hojjechuun hin ulfaatu fiilmii Oromoo? Baay'ee ulfaata. Fiilmii mayyoo haa ta'u malee amma yeroo kanatti fiilmii miti hojiiwwan xixiqqoo ta'an gara miidiyaatti dhufan iyyuu ispoonsara malee hojjechuun baay'ee ulfaata. Nus immoo ispoonsara malee hojjechuu barbaannee miti. Karoorri keenya fiilmii tokko utuu hojjechaa jirtu yookaan utuu hojjechuun jalqabin dhimma ispoonsaraa haasa'urra hojjettee fixxee waan nama amansiisu harka kee irratti qabattee atis waan itti boontu ija namaa duratti yeroo geessitu kanan qaba yeroo jettu waan itti boonuu dandeessu tokko hojii kwaalitii qabu fudhattee dhattee yoo ispoonsara gaafattee hin rakkattu namni jaallate si wajjin hojjechuu danda'a jedhu yaannee hojjenne garuu akka yaanne sana hin taane nuyi qophoofnee si'a dhufnu dhaabbattoonni garaagaraa bira deemnee haasofsiisuu yaalleerraa walii wajjin hojjechuu jechuudha garuu dhimma ispoonsaraa kanatu dhimma walii wajjin hojjechuu paartinarii ta'anii isaan waan irraa barbaadan anuma waan isaan irraa barbaadu walitti finnee waliin hojjechuu ta'een beekamu biyya kanatti baay'inaan jechuudha ispeeshaalii nu biratti immoo kan inni baay'inaan itti beekamu akka gargaarsaa wayiiti kana hojjettee gargaarame akka jechuu wayiiti ispoonsarri garuu akkas ta'uuf hin mallee kanaaf iddoo tokko nu wajjin ispoonsar nu gochuu fayyamamanii garuu qarshii isaan ittiin wajjin hojjechuuf baay'ee waan nama qaanessuudha. Isa kanaaf hin hafeenne kaanii baay'een isaa immoo numa milkoofne iyyuu. Gaaffis ittiin baay'isuu inni dhuma immoo fiilmiin kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha moo hawaasa kan giddu galeeffatedha? Seenaa dhugaas qaba. Ka'umsi isaa seenaa dhugaa baay'inaan qaba. Garuu immoo jireenya guyyaa guyyaa nuyi hawaasa keessatti jiraachaa oollu namni guyyaa guyyaatti walii wajjin yeroo jiraatu wantoota isa mudatan dhugaa amma hawaasa keessa jiru. Wantoota utuu sirratee jettu wantoota immoo kun immoo gaariidha jajjabeeffamu jettu wantoota kana tuttuquu yaalleerra akkasidha koodeen. Baay'ee ulfaadha. Thank you galatoo.